Kalabete promise eranni jilbifate naag. Laguun itti dhufee ati baatee modees bittee fi beektaa farmaasiidha yookaan suuqiidha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المان أرومو كنت حسنا كم جرتان هردوفتوتا مجيء في عبدي نجاحي إسني هدو تكسي يعني إسني راتوري. Ashama arkafone maatiin channel keenya hundi keessanuu arra keessumaa isin qabannee dhufnee jirra. Keessumoonni keenya ibsuu fi obsee isin qabannee dhufnee jirra. Gaafii garagaraa wal gaafannee gaafii nuti gaafannee isaanis deebii nuu kennanii gaafii isaan nu gaafataniif nutis akkasuma deebii jechuudha. Hanga dhumaatti nu hordofaa baay'ee itti bahartu baay'ee isin bashannansiisa. Galatoomaa maatiin channel keenya subscribe godhaa. Maatiin channel keenya keessa kan jirtan channel ibsuu fi obsee subscribe godhaa fi video isaanii like godhaa. Subscribe gochuu hin irraanfatina. Yeroo hundaayyuu ilmaan Oromootiif hamilee waliif haa taanu. Galatoomaa gara video obsee takkaffaa maaliif si gaafadhanii beekaa? Sagalee nu harkaa ishee tokko. Haa. Ibsuu gaafa dura agartu si jaalate moo isa si jaalate? Gaafisa. Isi dura ibsuu agartu. Si jalqaba jaalate moo isa si jaalate? Isa si jaalate? Isaan na jaalate ka. Geesee waliin akkamitti akkana jaalate cufaa hin beekane sirriitti tan. Gaafa dura isa agartu maaltu si jaalate? ibsuu akkasii si jaalatee moo si jaalate jalqaba? Dhugaa dubbadhe kee. Jechuun abdii amma dubbite asirratti gaa haaf haafi jechuun cinaadhaan yoo tun. Haa ta'u ammoo gaa beekaa irra caalchee 70 30 osoo dubar jarra akkasuma bar osoo fedhii qabaniyyuu akkasii. Akka inni isaa si gaafate diinati maaltu si dhagaame? Gaafa inni maaltu si gaafa sun maaltu si dhagaame? Fiilingiin gaafa si dhagaame. Gizee sun si jaalladha sin jechuun maaltu si dhagaame? Dachiin faasitiin dukkoloonee sin jettiira. Osoo inni sin jaalladha sin hin jeehin dura? No, hin beektaa dhukkubsadhee jira mana dhufee na gaafatee yeroo inni deeme booda fooqii afuraffaa akkas gubbaa galaa ture. Naga dhufee na gaafatee deemnaan silkiitti daawwaleetini injira miti. Namaan obseen kun kuftee karaarra ciisti kootu siyaasarra kuftee jennaan fiigaatti dhufeen beektaa. Yeroo sana jiraame bakka agamta akka inni na jaallatu beeke. Kaza akka. Prankiin obbo Degaabsan duraa'u. Kun seenaa bareeda. Osoo YouTube ayyuu eegalini akkasii rifachiisee akka inni na rifatu fi akka inni jaalalanni na qabu laala jechuudha. Yes, atis jaalattee jirta jechuudha. Walumaa galatti. Sin gaafatee ati diin jaalattee? Dubbiin akkasi. Ifumaaf seentee osa maal taate baara. Waluma qixabas. 50-50 ni ginnee jira. Gaaffii itti aantu jira ammas. Ayi. Obsanii ilmaa wayyaa'u isatti hin jedhamu. Yeroo sana onnee na see. Ne. Qopheessee. Uffanni ibsuun guyyaa macarrashaatiif bitate. Maali uffata tahee kophee tahee waanuma fedhe haa ta'u. Wanti guyyaa dhumaati. Hanga isaa guyyaa har'aa dhumarratti jechuudha wanti inni. Arra ka bitate. Jira. Haga arraan tanaatti torban Har'aa miti. baay'ee tana keessa bishee beekaa ture haga guyyaa arraan tana qabeessa. Haa hojii ajaa'iba qabatte. Surree jinsaa maqaa isaa hin beeku garuu. Na? Jinsi bareeda takka anatti maratee fi anatti file. Achi booda homaa uffata yookaan kophee binneen. Bittee jirta? Dhugaadha. Guyyaa takka reetee hofa obba lamaa fi torbaan takka taanee jira. Hofa obba lamaa fi hofa obba lamaa qabsi tokko hofa fuunee biraa deemne bakka sammalee waan takka waan hin jirtu biraa dhugaa ishee tana argattee jirti. Numaa murteessaaf tan. Okay. Ayyee argateera. Itti fufi gaafii ati ibsiif ani jidduun seenu ati sirriitti ibsiif malee. Ara naa galuuf jirti. Inni bira waan jiruuf inni watti godhaa ture. Laaboon tu walii kiyya. Ayyaa. Afaan Oromootu jira. Ayyoo feetes afaan Amaariffaallee jijjiiradhu. Ayyee. Sixootaa ibsuun siif ide hayyatiin irraanfata.
kennaa jedhistootaan jira. Wayyoo maalidha? Haati jiru dandee keessatti hin irraanfanne bakka sitootaa inni si fannisan yaani. Anbee maan isaa? Anna gaafatta. No, waan hedduu naa kenna guyyaa irraa naa kenna sanuu garuu Lammisaa? sirriitti jaaladha. Maalidha? Naatu beekaa duba. Qalabeti. Qalabeti piroomisii yeroo inni jilbifate naaf. Sanuma kan irraanfanne. San hedduu jira garuu waan hedduu naa kenna kaa hunda inni irraanfadhu. Bakka sana garuu haalan jaaladha yeroonis yeroo bareedaa ture sanaaf. Ayyee. Garuu sirriitti si deebisuu jiraami siif galaami. Midurallee kaameraa jira isin durallee kaameraa waan jiruufi otoo siif galaami hin jenne aboodan nu qomata. Hal keessaa kuttan ka editii godhanii baafamaa. Itti fufiyaa bagee. Lama gaafadhee sadaffaa lama si gaafadhee sadaffaani. Waanumatti na gaafatee jettee si gaafadhe. Ni taafee. Ibsu yoo maal godhe sitti lanta. Yoo maal godhe dhiifaman gooneef. Kan yeroo hedduu deebiseetillee hin jira. Bakka adda addaatti na gaafatanii deebisee beeka. Yoo inni ka biraa jaalate ka wanni biraa hin jirtu. Yoo inni ka biraa jaalatee deeme. Yoomillee dhiifamsi hin godhu. Jaalatee osoo deemu. Jaalatee osoo si jibbee osoo hin taane mungkin tasaasa ofaa ta'e. Tasaasa danda'a osoo si jibbee hin taane nama sin iyyuu haasee kam. No, akka namni kamiyyuu jaalala keessatti hinaaf takka. Hinaaf akkasillee osoo hin taane jiraam hinaafa jaalala. Sanaayin hinaafa garuu innis natti hima ekeleen akkas naan jedhee barnamni kun akkas naan jedhee naan jedha. Yoo san dammoo hin taraddaanii bakka mammaan itti fakkaata. Garuu ka biraa si jaaladhaa maali jedhee itti barreessee naan argee jennaan. Amma dhala wajjin pichaa ka'ee akka biraatti hin jira miti yoo argee dhiisuu hin danda'a. Bakka osoo beekin chiiti sirra godhe inni jechuun osoo beekin jaalatti si jibbee osoo hin taane osoo ati wajji jirtanii si gubbatti dogoggoree ta'uu danda'a. Dhiifamni gootaa fi wanni si gubbatti nama tokko wajjin akkas wanni nyetti godhe ni Taatee waan tokko irraa jaalatee akka tasaa isitti wanti jechuu danda'a. Okay. Jaalatee. Okay, naagalee yaadni kan kee in jiraame waan sana nam biraa irraa osoo hin dhagahin isarraa dhagahee jennaan yoo inni dhufee balleessa kee beekee jira dhiifamaa naaf godhe jedhee na gaafatu ta'e dhiifamaa hin godhaaf garuu osoo isarraa dhagahin isirraa dhagahee jennaan galatu. dhiifamaa hin godhuuf yoomillee taanan. Numaa qabu galatu. Barakati deemtuu fi miti fakkeenyaaf jedhanitti ogummaa. Eeyyaa margatee jira. Naannoo jirtu ofii qabaman dha. Bakka irraa gaafatanii adda baafadhe waan adda baafadhe. Maal adda baafatte? Yaa walumaa galattuu wanti namni haasa'uu ni danda'a yookaan ammoo intalli akkana na godhe itti sitti mul'isi. Sana ammoo osoo addaan hin baafatin yeroo ammaatti wanta akkasii kan adda nama baasu waan ta'eef osoo addaan baafatin maal osoo hin jedhin. Jarjaranii akkam kufne akka waan dhabne wayyi namni kun gorsa gaariidha namaaf. Nyaanni ibsuun hedduu jaalatu. Nyaata ibsuun hedduu takka jaalatu. Nyaata ibsuun hedduu takka jaalatu. Nyaata alaarraa moo nyaata man keessaa? Nyaata alaarraa moo man keessaa? Sirriitti haalaan jaalatu. Alaarraa piizaa jaalataa yeroo iddoo gabbaan piizaa nyaanna. Mana keessa. Alaarraa keessa jenne tokkuma qaxxi godhiti inni kana fedhaa jetti. Ruuzaa. No. Ruuzaa miti. Ruuzaalleen jaalata inni waanuma nyaatan iyyuu sadi fuyyuu qabu hin jaalatu hundaa. Ruuza hedduu jaalatu. Abra. Mana keessaa ruuza hedduu takka jaalataa. Absoo guyyaa firaayidii fa'aa ruuza hedduu jaalataa. Alaarra immoo piizaa jaalataa. Bakka. Tokko si jettee tokko batti nimtu. Lamaan ittiin. Si deebite? Mana keessaa. Walumaa galatti
beektee jirti miidhagamu. beektee jirti miti isiin. lama goote malee si'a tokko murteessitee maal waan lama gooteef gaa beektii inni biraa kun. Ruusa qabsaa jaalattamu ati qabsaa. Angka kamu kisi untuk lebih rumah anda, kamu kisi untuk karena karena dia fakir sana tinggal di sini gitu. Aku lagi ya. Kanaafuu irra caalaa irra Wantaan aku lagi. Ada cerita? Oke. Deebistee godhuun dandeenye. Okay. Takka erga obsidhaan walitti dabalamtanii miseenjaraanis ta'ee yeroo gara biraatiin yookaan yeroo as jala janti si qabdee beekti yookaan immoo jala jantee beekta. Tana dhugaa dubbadhu laal keessii wajjin irratti wal caqaceeta yoo jiraate jechuudha yeroo ati jinjanaarra jirtu miseenjaraan ta'eeti waatsaappiin ta'ee telegiraamaan ta'ee dhalaa biraatiif yeroo ati barreessitu isiin si qabdee yookaan sitti aartee ka jette. Injiru dhugaadha obse obse dhugaadha injiraami kana waaqattee qabamteertu as biratti sirra jette okay gaafii lamaffaa ani garuu gaafii ulfaatu sii qabadhee dhufe mal okay gaafii lammaffaan obseen osoo mana keessa jirtanii yookaan yeroo wanti mana keessa teessanitti laguun itti dhufe ati baatee moodees bittee fi beektaa faarmaasiidha yookaan suuqiidha. Dhugaa maa waan jiru anis anis bitee waan jiruuf kun yooma jiru waan no okay wanti ani barreeffadhe qaamame okay gaafii sadaffaa jechuun bas waan barreeffadhe san irraanfadhee jira waan ta'eef bilbillee waan cufeef okay ati obsiidhaan walitti mufattanii yookaan aarteeti jechuudha yoo arrabsitee beektaa yookaan ammoo dhooyitee harka itti kaasuuttis jira bara yoo tokko kabaluunis ni jiraami aariidhaan. Kuni hunda biraayu jira. Sirriidha. Yaa yeroo aaru ka ilmi dhiiraa akkasuma hunduu ni iyya beeta iyyee maaliifuu isii dhagaa wanti inni qabuyyuu wanni itti dubbachuu danda'u isii waan taateef ani isii waan ta'eef ka itti dubbachuu danda'u sagalee ol kaasee itti iyyuu danda'a yookaan. Okay gaafii meeqaffaa gaafadha sadaffaadha. Amma afuraffaa gaafadha. Sadii gaafadha. No afuraffaa gaafadha. Okay gaafii maatii deebiteetiin nu gaafatu uffata obsee keessaa kan isiin sirriitti jaalatti jettee yaaddu kan yeroo hedduu uffata isiin jaalatu akkuma amma na gaafatte jechuudha. Fiddeenatti garsiisaatillee akkasumatti. Taa'ee obsee garas ilaalte ijaan itti himuun hin ta'u. Akka xiyyaa kanas hin godhin malee. Yallam ijaan ilaalin wal taqqasuun hin jiru. Akkuma kiyyaa ta'e egaa.
Siidhumatti. Oh. Obse itti himaa jirta laal. Isaa miti jechaa jirta obse. Itti himaa jirta ittiin himin gara nu laali gara keenya ilaali. Obse kana argate mo obse siidhumatti har'a kanaa miti jette egaa isin anis bar ka isin jenni jaalatti jedhee yaade fidee bar kanaa miti naan jette isin ka isin yeroo hedduu uffattu kan jaalattu jechuudha. Okay. Amma gaafii shanaffaa jechuudha. Gara gaafii shanaffaa itti shanaffaa shansi gaafadha jechuudha walumaa galattu. Tokko naaf. Maal gaafii kiyya kan akkasitti qopheessan nu islaammata isin maraachi islaasoo bilbilli kun cufuu baate. Okay, so mana keessa osoo isin raftu nyaata dalaydee beekame nyaata yeroo isin raftu ka dalaydee ka iyyatteenii bas dalaydeen beektu walumaa galatti. Okay, garuu dalaydeen beekta. Dalagee nyaata ni dalagaa obse. Okay. Guyyaa tokko sanu dalaydeen hangetti barasi ammoo. Galatoomaa hundi keessanuu nagaa nuuf ta'a yeroo gaarii ture kan dabarsine ibsuu fi obsee wajjin hedduu takka das nama jaa yeroo itti aanutti hanga walitti deebinuuf hundi keessanuu nagaa nuuf ta'a fayyaa nuuf ta'a baay baay. Isin jaalanna hedduu takka subscribe godhuun hin raanfatina.